Ayat mudara? What? Kau juga wayang betul ni. Oh iya marah goda. Situ orang turun tahu kau. Kau dah halal bay. Baca di sini tu. Baca di sini. Orang. Ini nak. Makin aku ni zelin kan. Kau bersin apa? Ini nak video. Kau bay. Kau juga tu. Kau. Ada. Nah, kamu pun tasgab baik kan? Yang mereka Tasgabbaat immoo dhuma tasgabbaa'eetta. yang mereka. Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu. Kanaan dura akkuma beektan yeroo sanoorini samoona wanna dabarsine araaramne sarpiraayizii akkasiisis dabarsinee jirra. Amma immoo kan dhufe yeroo sanii fi maatii kiyya irratti firaankii gochuu kan ta'a. Firaankii sun immoo maal inni yoo jettanii kana amma yeroo san gadi ba'ee jira inni gizee dhufu akka nama ciniintiin qabee ta'eetan isa rifachiisa. Inni immoo maal akka itti dhaga'amu walumaan laallaa ta'eef ciniinti kiyya eega waan ta'eef waan inni jedhu immoo walumaan laallaa jira kaameeraa kiyya oksaalaan teechiseedhaan gizee inni dhufu immoo maal akka inni itti dhaga'amu maatiin kiyya siyaasuma jiru waan ta'eef waan inni godhu walumaan laallaa eebbifatamoo akkam godhaa kan jedhu san immoo walumaan laallaa. Walumaan tura. Maal jedha akka inni ta'u bicha laaluuf waan barbaadu mee walumaan amma dhumaatti viidiyoo kana naalaalaa isin jira. Amma gaabis qopheeffadheen jira akka nama ciniintuun qabee akka nama dhukkubee nan ciisa. Meeshaas qophaa'ee jira wanni hospitaala kaffuunee deemnu isa faayin kaasamoo hin kaasa kan jedhu sin laallaa mee walumaan tura humna dhumaati. Tasuma naa dhufe yaadni waan ta'eef kaameeraa kana obseetan immoo gizee inni dhufu waan itti dhaga'ame. Fagoon deemnee asuma jira waan ta'eef gizee dhufe immoo waan itti dhaga'amu laallaan immoo naf fakkeechaa akka nama ciniintiin qabee badhaamsa akka nama kubeetan ta'ee fakkeechaa walumaan laallaa. Ishee hordoftoota keenya amma yeroo san dhufaa jiranatti fakkaate. Natti mul'achaa jira. Wanti dhaga'amu walumaan laallaa jechuudha. Hirrifatamuu hirrifaaf kan jedhu tokko. Maal? Maal taate? Na dhukkube. Na dhukkube. Yesuus dhukkube. Mudanya. Mudanya ya, yes. Ya Rabbi. Hah? Kau yang ada dalam kau. Tay, kau kasih ni. Kau ada lah, kau bisa dua tiga pun tau. Kasih mother lu terada. Ada Andres ni pandang. Kau tau. Anda? Ini tu dia lagi. Kasih kau. Sama sih nasi lagi. Kamu cepat kau hari ni. Harsi marah goda usukiyan cina. Anda ada? Mana ni so? Isin aku sih korang. Na cinin tidak. Hah? Na cinin Kasih kau mother ni wala. Kau hari ni mah. Si anda kan dah dulu ni kau. Kau dah dulu ni. Kau mother ni terus. Kasih kau garu fasa kau benar. Gabi marah goda. Benar. Hah? Kudi benar kau. Hah? Hah? Muncul? Sekarang tuh orang ada jadi. Hah? Macam ni mas? Kamu mana cakap kami? Jadi mula? Wah, macam ni terada? Brother ni, kau brother ni lah jelas ya? Hah? Hah? Terada? Makanya. Mana? Ada cina kami yang usyu. Usyu kau? Kau terada? Ada mana semua dua tiga? Iya, kau. Abang, kau tu nanti? Kalau aku dah cakap macam mana aku dah benar? Makan, baca itu tak? Makan. Baca dia mah kantin nanti. Kursi mana? Cinin tinggal kami. Abang, mesti kau. Masih ayam kau. Konkolata mal, konkolata. Ini kan? Ayat mudara? What? Hah? Kau juga wayang betul ni. Oh iya marah goda. Situ orang turun tahu kau. Kau dah halal bay. Baca di sini tu. Orang. Ini nak. Makin aku ni zelin kan. Kau bersin apa? Ini nak video. Kau bay. Kau juga tu. Nah, kamu pun tasgab baik kan? Tasgabbaat immoo
Oduna dhukkumuun tasgabbaa jettaan. Leenjii amma makina bannaati wanni godhu bannaati. Deemu ta'uu nama wanni naaf dhiibbatu bannaati. Kootu nassoobe bakka. Kootu yaa Firaanki sin godhe bakka kootu. Maali? Kootu bakka. Firaanki akkanaa dhiiraa wayii dha. Kaameraan bakka kan hin hoksee bakka. Naas itti camaa dhagalisa. Akkamitti Firaanki godhamu yoo Firaanki godhama? Bilbilatuma naa dhufaati gadi baanaan. Akkamitti Firaanki godhama? Firaanki godhama. Akkamitti Firaanki godhama? Ara kootu bakka kootu yaa nassoobe Firaanki la yaame maazarii maazarii rifachi. Firaanki akkanaa deemi maa. Deemi kaameraan hoksee bakka. Kootu amma qonnaati. Yaami Kootu qonnaati. Maantaati. sin hojjete. Firaanki akkanaa jira? Maantaati. Maal jechuudha? Ati akkanatti na wanni itti akkanatti Maayidhaa? Maayidhaa? Lubbuu kamitti lubbuu keessa irratti Firaanki godhu Omaan ta'u maa akkamitti Firaanki godha akkamitti? Haati lubbuu jaarata kan lubbuu yaadu jaareen dura humna kana kaameraan taphataa kaameraan taphataa abbaa kiyya asirratti waan ta'u baay'ee rafate akkamitti lubbuu namni lubbuu isaatti Firaanki godha yeroo kana jiru sitti wanti sitti hojjaa osoo dhugumaa sitti ta'e ani sirrifa dhumaachi. Akkanatti mana hakimii amma kanatti uwwistaa kaasii si godhunaan jirta mana hakimii dafee na fuudhu. Wayi shaanxaa yaa rabbi. Kanallee kaastee kan godhe alla kaameraa oksiidan shaanxaan kaastamuun kaastu jedhee laalee. Yaa rabbi dhugaataa abboota har'a galgala yoo akkatti hin qabte yoo har'a galgala gatiin ati kumaan beeku dhugaa waaqan akkamitti Firaanki goota akkamitti kaameraa itti bakka kaameraa itti akkamitti kaameraa numeetoo cabsuu kaameraa kan dhugaa lubbuu keetiin akkamitti kaameraa kaameraa kan cabsu. Immoo naariin bakka tasgabbaa. Ani har'a achi garuu wanti sitti dhugaa waaqa. Firaanki akkanaa hin jiru abbaa kiyya. Injira kana caalee injira garuu maayilli oduna dhukkubeeyyuu meeshaa qabamee deemu owaata kan beeku. Adii urjii na dhaggeeffadhu yeroo sana. Dubartii harka meeshaa deemuuf hin deemu. Yeroo sana. Barsiisa sodumtee ammam naarifata. Adii na dhaggeeffadhu yeroo sana teessoo urjii na dhaggeeffadhu. Lubbuudhaaf jiree. Ittiin jira. Lubbuu irratti namni kamiyyuu qoosuu hin qabu. Hin qabu. Kanaafuu waaqni kan gubbaarra waaqni samii ardi kun. Amma soollee ta'ee maazarii ta'e. Haranaan koomlaan nama jiru. Kaameraa bakka sana jirtee ati nutti taphatta. Maal ta'a? Wanna baay'ee. Maazarii rifatu. Rifatti sammaa garuu ati amma rifattaa kan jedhu laaluu barbaade kan. Kanaaf hordoftoota keenya akkuma agartan garuu amma akka yaadetti garuu rifanne rifaatuu irratti nagarree shaanxaa sanis hin kaasne yaadeeyyuu shaanxaa sin kaasne inni. Akkuma laaltanii. Hordoftoota keenya dhugaa waaqaa dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Hundumattuu kunoo urjiin haala kanaan irra geejjirti du'aa godhaa fi du'aa barbaachisa. Garuu Firaankii jedhamee wanta akkanaa Firaankiin akkanaan hin jiru lubbuu keessatti hin qoodin abbaa waaqayyo dhiifama si haa godhu. Waaqayyo dhiifama si haa godhu. Waaqayyo dhiifama si haa godhu. Kanaaf ammallee hundumattuu viidiyoo kana raawwattanii fi akka du'aa gootanii fi abdii irraa qabna. Ulfaata galatuma innaan Galatoomaayi. Sirriin galatuma. Dhiifama si haa godhu. Kaameraa kelee cofee